harree bira dhufanii akkana jedhanii ati waggaa 30 guutuu ilma namaa qofa gargaarta hin baattaa hin nyaattaa hin duudaa hin baattaa hin nyaattaa hin duudaa jedhaniin yeroo kana harreen akkana jedhe la waggaan 15 nagaha jiru akkanaa tanan barbaadu jedhe san booda saree bira dhufanii sareedhaan akkana jedhanii yaa saree ati ilma namaa hin eeydaa mana isaanii hin eeydaa akka namni isaan hin xuune hin eeydaa waggaa 30 jiraatta jennaan la hin barbaadu waggaan 15 nagaha jedhe san booda jaldeessa bira dhaqanii jaldeessaan ati mukarraa mukatti utaaltaa namnallee ofitti kolfisiistaa haala kanaan waggaa 20 jiraattaa jennaan lakkin barbaadu waggama 10 barbaadaa jedhe san booda ilma namaa bira dhufanii abboo ati waggaa 20 jiraattaa sababni isaa ati waan rabbi uume keessaa filatamaa waan taatiif waggaan 20 sigaa jennaan la jedhe hin barbaadu waggaa 30 harree sannaa kennaa jedhe akkasuma atta sareellee waggaa 30 itti naa dabalaa tajaldeessaa sanillee 20 itti naa dabalaa jedhe akka gaafa sanii irraa jedhan ilmi namaa akka harreetii akka sareetti illee jiraata akka jaldeessaatti jiraata gaafa jalqaba fuudhu jedhan ilmi namaa kun akka harreetti jiraata ifaadee qotee dalagee fidee maatii isaa kana qarqaara san booda erga ijoollee argate booda ammoo mana isaa kana eegee ijoolleen isaa akka hin baane akka yaani ijoolleen isaa waan hin taane keessa akka hin buune akka sareetitti taa'ee eega gaafa dulloomee tortore ammoo akka jaldeessaatti jiraata ijoolleen isaa mana kaan irraa kaan usamaa jedhu haala kanaan jiraataa nama ofitti kolfisiisaa jedhan wallaahi jecha kanaa walii galtaa fi waliin galtuu hin beeku laakiin akkana jedhanii jedhan anillee waan jedhan siin jedhe nagaatti